dubartii raadhiirri maal jibbaa wanni ni jibbu sajal qabaa furdina akka malee wayimmoo dubartii boobaansee kun jalli gurraachaa dhiirri waan akkasii jaallatu dubartiirra dubartii boobaan jalli gurraachaa ka rifeensa naaddan ilaa rifeensa jechuun rifeensa mataa keessanii miti ijoollee shamarranii rifeensa mataa keessanii osoo hin taane rifeensi bakka kanatti hin ba'aa dubartii in beektanii bakka itti ba'u rifeensi kanan biraa immoo yoo naaddanne gongumaan jaallatu dhugaa rabbii sana yeroo tokko dhiirri osoo hin beekin faa dubartii irraa adda ba'a. Osoo waan tokko rakkinni jiraatiin gidee tokko adda ba'u maalidha beektu? Qaama keessan dhiqachuu dhabuurra amma qaama keessan dhiqachuu dhabuurra isin akka qaamni itti ilaaltani gaafa namni isin himu jechuun ijoollee shamarraa keenya yoo namni waan akka qulqullinaa hime akka qaamni itti ilaaltu. Akka waan ati baalageen ati maalidha jettu garuu qaama keessan osoo dhiqattanii qaama keessan gaafa jedhu eessa akka ta'e hin beektan qaama keenya dana qofa miti namni tokko ijoolleen tokko ariifattee faa namni waamee faa jannaan shintibeetii yoo seentee mana fincaanii seentee yoo namni alaa waamaa jiraate akkuma fincaatteen osoo dhiqatiin faa dheeffattee fidhi akka qaamni itti ilaalinaa isin gaafa namni waan akkasii isinitti himu. Mooti maal godhanii yoo ijoolleen musliimaa kan salaatan jiru kan guyyaatti dhiqatan baay'een isaanii qulqullinaan eeggatu namni osoo guyyaa tokkotti osoo salaatiin faa namni oolu bitaa namni ganamarraa dhiqatee ganamarraa shintibeetii seenee wayi mana fincaanii seenee dhiqatee sanumaan oolu aga galgalaatti jira dubbiin sun gaarii miti oo ati abbaa manaa qabaatte yookaan jaarsa qabaatte jaarsi kee galgala osoo ati beekin osoo ati ofirraan eegin si wajjin rafuu barbaaduu danda'a yeroo sanatti foolii ajaawaatu foolii ajaawaa intini hin ta'in gaafati jechuun akka namni waa intini taasayetti ilaalina dhugaa rabbii gorsa ijoollee shamarranii jechuudha. Fooliitu jira. Foolii wayitu ba'a. Kan biraa immoo maal goota beektaa? Yoo ariifattu akkas ganamarraa fasii ta'uu danda'u dhabee gaafa jaarsi keetii wal arguu deemtutti yoo jaalallee keetees wal arguu deemutti dhiqachuu hin dagatinii jechuudha. Kan biraa qulqullina gaafa jennu amma ijoolleen keenya ijoolleen shamarranii baay'een qulqullina gaafa jennu isaan maalitti eegani beektaa of eeggachuu jechuun maal fakkaatanii kuulii dibachuu wanna adda addaa dibachuu se'an miti yoo sana dhiistes omaa miti yoo sana fayyadamuu dhiistes fayyadamtus omaa miti garuu qulqullina jechuun waan baay'eedha ganama gaafa irra keetii kaatuu qaama kan kee dhiqattee